Oduu ijoom koomishiniin poolisii Oromiyaa atleetota dorgommii shaampiyoonaa atleetiksii addunyaa 19ffaa irratti hirmaatan gaggeesse. Qajeelchi poolisii godina Shawaa Kibba Lixaa fi bulchiinsa magaalaa Walisoo miseensota poolisiitiif guddina gulantaa kenne. Kanneen jedhan ijoowwan har'aatii amma oduu bal'inaan. Godina Harargee Lixaa aanaa Doobbaatti waajjirri tajaajila poolisii hawaasaa hirmaannaa uummataan ijaarame eebbifame. Qaamoleen nageenyaa aanichaas tajaajila poolisii hawaasaa hojiitti jijjiiruuf qindoomanii kan hojjetan ta'uu dhugoomaniiru. Araarsoo Muhammad. Godina Harargee Lixaa aanaa Doobbaa Maayibaasii Qaraaruutti waajjirri tajaajila poolisii hawaasaa hirmaannaa uummataatiin ijaarame bakka hawaasnii fi hooggantoonni qaamolee nageenyaa argamanitti eebbifamee jira. Maayibaasiin Qaraaruu gandoota baadiyyaa 5 of jalaa kan qabu yoo ta'u jiraattonni gandoota kanaas fageenya dheeraa deemuun tajaajilamaa akka turanii fi rakkoo kana hiikuuf iddoo haragalfii abbaa dhimmaa dabalatee waajjirri kutaa 4 of keessaa qabu hirmaannaa uummataa qarshii 600 oliin kan ijaarame ta'uu itti gaafatamaan kutaa nageenyaa naannoo mirkaneessuu aanaa Doobbaa Inspektar Yirgaa Birruu ibsan. Hawaasni karaa dheeraa deemuudhaaf asirraa ka'ee hirnaarraan naanna'ee magaalaa Doobbaatti dhufeeti tajaajila kana argatu jechuudha. Kanarra kan ka'ee rakkoo hawaasaa darara hawaasaa kana hiikuudhaaf jecha buufataan erga ijaarame booda amma tajaajilaan poolisii hawaasaa asirratti ijaarame dhiyeenya hawaasa bakka jirutti tajaajilli akka kennu yaadameeti kan ijaarame jechuudha. Jiraattonni dubbifne tokko tokkos daandii dheeraa fi baasii garagaraaf saaxilamaa akka turan himuun ijaaramuu waajjira kanaatti kan gammadan ta'uu dubbataniiru. Yeroo dheeraa hawaasni keenya baasiif saaxilamaa ture. Waajjira poolisii nama kasasu jechuun waraqaa takka yeroo barreeffattu 500 barreeffatta. Tiraanspoortiidhaan yaanaa makiinaa motora asirraa qarshii 100 qabannee hanga hirnaa deemna. Hirnarraa 100 qabannee hanga Doobbaa deemna. Tana hundarraa'u baasii tana hunda jalaa baanee bilisaan asitti tajaajila argachuudhaaf baay'ee nu gammachiisa. Sirna eebbaa kana irratti kan argaman itti gaafatamaan kutaa tajaajila poolisii hawaasaa godina Harargee Lixaa Inspektar Asladdiin Ahmad tajaajila poolisii hawaasaa jechuun osoo rakkoon hin uumamne dursanii hambisuu waan ta'eef waliin taanee nageenya naannoo keenyaa eeguu qabna jedhaniiru. Poolisiin hawaasaa hojjetee hawaasni nageenya mataa fi akka eeggatu gochuudha. Tokkoo ganda keenya odeeffannoo wal jijjiira nageenya ganda keenya nageenya araddaa keenya nageenya zoonii keenya nageenya aanaa keenya nageenya godina keenya eeggachuu qabnaa jechuu barbaadeeti. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya obbo Abdurrazaaq Abbabaa fi itti gaafatamaan kutaa olaanaa waajjira poolisii aanichaa Komaander Jamaal Kadir hawaasni naannichaa nageenyi bu'uura waa hundaa ta'uu hubachuun waajjira kana fakkaatu ijaaruun qaamolee nageenyaaf dabarsitanii kennuun kabajaa fi jaalala qaamolee nageenyaa agarsiisaniif galateeffataniiru. Hojiin nageenyaa hujii qaama nageenyaa qofaa miti. Hujii hawaasa hunda laallatu. Hawaasa nageenyi yoo jiraate baanee hojjechuun waan hojjenne nyaachuun teenyee nyaachuun nagaan mana keenya oollee buluun carraaqqannee waan arganne nagaan kan ittiin fayyadamuu dandeenyu yoo nageenyi jiraate qofa. Waajjira kana fakkaatu ijaartanii tajaajila koominiitii poolisiingii hawaasaatiif akka oolu yemmuu adda eebbisiiftan ambaasaadara nageenyaa ta'uu keessallee darbee jaalalaa fi kabaja qaama namoonni nageenyaatiif qabdaniif galata guddaa isin galchuun barbaada.